Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalatii har'agaa akkuma mata duree irratti argitan kana mata duree dubartoota ulfaatiif baay'ee barbaachisoo ta'e tokkoon qabadhee dhufee egaa barnoonni kunis karaa garaagaraa gaafatamaa ture karaa TikTok kiyyaa karaa YouTube akkasumas immoo karaa fuula Facebook irree tekstinaa ta'aa ture kanaafiin har'a bifa viidiyootiin qabadhee dhufee jira. Barnoonni kunis maalidha? Dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraa ba'u yeroo ulfaa maal agarsiisaa? Miidhaa qaba moo faayidaa qaba? Akkasumas immoo maal agarsiisaa? Akkasumas immoo dhangala'aan kun fayyaalessa ta'uu fi fayyaalessa ta'uu dhabuusaa noormaalidha moo abnoormaalidha? Agarsiistuu dhukkubaati immoo kanuma uumamaati kan jedhu kana isinitti muufan dhufee warri YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftanii YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaatoo jalqabaa akkasumas immoo viidiyoo kana like gootanii yoo jalqabdan baay'ee natti tola. Kallattumaan gara mata duree qabadhee dhufeettan isin dabarsa. Egaa dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraa yeroo ulfaa ba'u hedduun isaa noormaalidha. Hedduun isaa rakkoo hin qabu. Hedduun isaa kan uumamaati. Inni kunis kan inni inumaallee even faayidaalee ni qaba jedhamee yaadama jechuudha. Dhangala'aan karaa qaama saalaa ba'u yeroo ulfaa faayidaalee ni qaba jedhamee yaadama. Faayidaan isaa sunis infekshiniin garaagaraa karaa qaama saalaa dubaraa karaa gadii yookaan immoo karaa vajaa'inaarraa kaasee akka gara yuuterasiititti yookaan immoo karaa gadaamessaatitti ol deemee daa'ima sanarratti dhiibbaa hin geessisne ni ittisa jedhamee yaadama jechuudha. Dhangala'aan kun akka infekshiniin kun ol deebine gochuudhaan karaa gadiitti gad deebisuudhaan gara alaatti waan ba'uuf fudhatee bahaa jechuudha. Bifa saniin inumaayyuu fayyaa gadaamessaatii fi fayyaa daa'ima saniillee ni eega jedhamee yaadama jechuudha. Egaa asirratti wanni ijoon adda ba'uu qabu tokko dhangala'aan karaa qaama saalaa ba'u kun isa sirriidha moo yookaan immoo isa noormaalidha moo mallattoo dhukkubaatii kan jedhu sana adda baasuun waan ijoodha jechuudha. Dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraa ba'u dhukkuba ta'uu danda'a. Garuu immoo akkamitti adda baafnaan jedhudha. Jara kana adda baasuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan yoo mallattoo dhukkubaa ta'e dubartiin sun yaalamuu qabdi jechuudha battaluma sanatti. Kanaaf akkamitti adda baafnaa? Tokko dhangala'aan karaa qaama saalaa ba'u kun yoo kan yeroo ulfaa yookaan noormaalii ta'e tokkoffaa halluu hin qabu yookaan halluusaa gara adiitti deema. Halluu hin qabu yookaan immoo halluusaa gara adiitti deema jechuudha. Inni tokkoffaan isa kana bifa isaatiin. Inni lammaffaa fooliidhaan. Dhangala'aan karaa qaama saalaa bahu kan yeroo ulfaa kun jiru yookaan immoo inni noormaalidha isiniin jedhe kun foolii hin qabu. Foolii dhabeessa jechuudha. Foolii dhabeessaa. Inni sadaffaan mallattoo biraa of biraa hin qabu. Mallattoo dabalataa kan dhukkubbii agarsiisan akka dhukkubbii garaa qaama saalaa hooksisuu fi wantoota garaagaraa kana of biraa dabalataan hin qabu jechuudha. Jara kana sadeen guunnan dhangala'aan kun dhangala'aa noormaalii waan ta'eef nama yaaddessu jechuudha. Yaaddamuun hin barbaachisu akkasumas immoo mana yaalarree deemuun hin barbaachisu jechuudha. Kana ta'uu nafee dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraa ba'u kun tokkoffaa yoo kalariisaa kan amma jedhe kana ala ta'e bifa biraa yoo qabaate bifa duratti isinitti hime kanaan alatti bifa biraa yoo qabaate lamaffaa foolii yoo qabaate dhangala'aan kun foolii yoo qabaate dhukkuba agarsiisaa jechuudha. Sadaffaa mallattoo biraa akka hooksisaa garaa dhukkubbii waan mallattoo dabalataa kan qabaatu taanaan dhangala'aan kun noormaalii osoo hin taane isa abnoormaalii jedhamu sanidha jechuudha. Kanaaf yeroo isa ta'u immoo yaalamuu barbaachisaa jechuudha. Isa duraatiif yaalli hin barbaachisu akkuma duratti isinitti hime faayidaalee ni qaba. Inni lammaffaan kun immoo yoo mallattoo dhukkuba biraa ta'e yaalamuu barbaachisaa jechuudha. Maaliif jennaan miidhaa adda addaa geessisuu danda'a. Haadha sanirrattis haa ta'u daa'ima sanirrattis haa ta'u dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Maaliif wanti kun mallattoo dhukkubaati waan ta'eef. Kanaaf haala kanaan adda baha. Har'aa kanuman isinitti himuu dhufe. I think viidiyoo sa'aatii gabaaballee taatu dubartoonni garaatti baatan wanna gaarii irraa baru jedheen yaada. Irra deebi'uudhaan warri YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe otoo hin godhin akka hin baane akkasumas immoo viidiyoo keenya like godhaa. Gaafii biraa yoo qabaattan nuuf barreessaa yeroo itti aanutti qabannee ni dhufna.
Dabalataan ammoo karaa barnoota garaagaraa karaa fuula yuutuubii karaa fuula feesbuuk irree nan dabarsaa Dr. Ulboo Caalaa jettanii argachuu dandeessu. Karaa saniin nu hordofuu dandeessu akkasumas karaa fuula tiiktookiin nu hordofuu dandeessu. Akkasumas immoo kilinika giddu galeessaa wiirtuutti yeroo sanbataa fi sa'aatii boqonnaa keenya achitti argamna. Teessoon isaa magaalaa Sabbataa aanaa Mugleetii. Achitti illee nu argachuu dandeessu. Fayyaan faaya.